Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'amee waa'ee dubbii ijoo torbaanii kan ta'e waa'ee daandii qilleensa Itoophiyaa fi waa'ee tiiktookara beekamaa Itoophiyaa tokko jedhutti maaltu uumame, akkamitti uumamee fi adabbii akkamittu Joon Daani'el yookaan immoo mucaa ani beekamaadha jedhu kanarratti darbuuf deema kan jedhu qabannee isiniif dhufneerra. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuu akka hin daganne. Dubbichi akkasii hin deema jettee feetee hin bu'u jechuudhaan nama golfisiisa. Kuni gocha yookaan immoo jecha naannawa taaksiitii fi baajaajii keessatti baratamaa ta'edha. Akkas jechuun tiiktookarii beekamaa ani ofiin jedhu kun uummata wajjin hin bu'u jechuun xayyaara keessatti dhaadate. Xayyaarri kun gara Maqalee deemuuf qophaa'ee sababbii hurrii jabaa fi haala qilleensaa hin mijaniin deemuu hin dandeenye jedhanii imaltoota beeksisan. Tiiktookarri ani baay'ee beekamaadha, waan barbaade gochuu danda'a jedhee yaadu kun Joon Daani'el jedhaniin kun hin buunu hin deema jettee feetee jechuun lola kaasee tiiktookii irratti laayiv istiriiming yookaan laayivii seenuudhaan laayivii waan seeniif lola kana namoota 20,000 oltu daawwati. Daandiin qilleensaa rakkoo keessa sadarkaa idil addunyaatti galchuun qaba jedhee Ingiliffa caccabaa tokkoon haasa'uu eegale. Akkas jechuun voice of me, kidnapping me jedhee dubbicha internaashinaal gochuu barbaade. Yeroo tokko hordoftoota hedduu qaba jechuun biyya bulchaa jira. Waan hunduma beekta jechuu miti. Of eeggannoon olaanaa gaafata. Humnoota nagaa eegsitoota waraabee na ajjeesuuf jechuu eegale. Qoosaa hin barbaachisne keessa seene. Daandiin qilleensa Itoophiyaa dhaabbata maqaa gaarii qabuu fi addunyaa irratti qulqullina tajaajilaan beekamu akkanaa xureessuuf yaaluun yakka cimaadha. Waan goonu hundaaf of eeggannoo haa goonu. Daandiin xiyyaara Itoophiyaan Airlines dhaabbata addunyaan guutuun kabajuu fi beekamtii isaaf malu kenniteefidha. Gidduu kana mootummaan Eertiraa fi Soomaaliyaan kan dudduuba isaanitti Ijipti akka fardaatti yaabbatti gulufuun daandii xiyyaara kana irratti olola maqaa balleessii guddaa gaggeessaa turan. Sadarkaa biyya keenya irra akka hin bararre goona jechuu irra gahanii jiran. Ijoolleen Raamoon akka Joon Daani'el tunniin garuu geemii taphatuu fi giiftii kadhatuu fi daakuu dibatu malee siyaasa addunyaa fi Afrikaa irrallee odeeffannoo takkas hin qabdu. Kabaja biyyaa fi olaantummaa seeraas hin beektu. Hin kabajjus. Seerri ijoolleen raatuun akka isaa beektu seeruma tiiktookii qofa. Girrisaa miidiyaa abukaatoo godhatti. Magan walumaan haa baddu. Mootummaan Itoophiyaa dudubbii mucaa kanaa qoratuu qaba. TPLF damee Dabratsiyoon Shaabiyaa fi hanga Somaaliyaatti dudubbii isaa jiran jedhee shakka. Ergaa fudhatee raawwate. Sababni haasaa afaan Ingiliffaan godhee ture. Eenyuuf ergaa dabarsuuf Ingiliffaan haasa'aa ture. Kan walloleen Habashaa akka isaati. Walumaa galatti olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Respect or Ethiopian Airlines.